Ergama hedha malee ergamaa hin jedhu kun. Aboon sobiin maal taate kunoo afaan Oromootiin isa? Ergama kun. Ergama jedha kun. Ergamaa jedha boo maal taate kunoo allama. La ilaha illallah. Yesuusin ergamaa fi angafa luboota. Ergamaa utuu hin taane ergama jedha kun ati irra deebii dubbisi. Yaa jabaa kun ergama jedha moo ergamaa jedha? Ergama jedha moo ergamaa jedha kun? Yaa salaam. Yesuusin mul'ata viidiyoon kee yaa jama. Si jammar ergamaa gaafa jedhu Waaqayyo abbaan ilma isaa gara biyya lafaatti erge nuuf erge jechuu barbaadeetu baay'isawee hima jecha kana keessatti nuuf erge Waaqayyo abbaa yaada. Kun garuu ergamaa jedhame. Kun ergamaa jedhame. No. Thank you. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaadha jettee ittiin amantaati. Waaqa abbaa biraa ilma isaa nuuf erge jechuun maal jechuudha silammoo? Kanaafuu ergamaadha mira Yesuus. Waaqa abbaa biraa ilma isaa nu erge. Ergamaadha mira Yesuusin siin jedhe kanaafuu ergamaadha. Kanaafuu mooneetiin waan sobdellee hin qabdu macaafatti amante. Situ macaafa mormaa jira malee. Yesuus ergamaadha gaafa jettu macaafatti amante mooneetiin. Takka kana qabi. Lammaffaa irratti Yesuus ofii isaatiin waa gochuu hin danda'u yookaan humna isaatiin waa gochuu hin danda'u macaafa jedhamoo mooneetii jedha lammaffaa. Ibnu isuma iseen deebiftee yaadaan isa Isaayyaas keessatti raajame Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko kun sagalechi waaqa bira ture ofuma isaatiiyyuu waaqa ture waan hundumaa dura kan ture isa malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru jedha. Inni kun Yesuusi. Yesuus kun immoo cubbuu ilmaan namootaarraa fuuchuu fi gara biyya lafaatti foon uffatee isuma walumaan laalla. Yohaannis tokko tokko yoo barbaadde walumaan dhannaa nuuf hiikta si galee. Yohaannis tokko tokko dhaquu barbaannaani Yohaannis tokko tokko qabxii takkarraa kaastee naa hiikta hunda isaayyuu. Si galaami. Amma kana naa ibsii ka'e. Yesuus ergamaadha ka jedhu macaafa keeti. Macaafatti amanteetti mooneeti Yesuus ergamaadha jette macaafatti amantee. Ayyee Yesuus humna isaatiin yookaan ofii isaatiin waa takka gochuu hin danda'u jette mooneetiin. Kana macaafat jedhe moo mooneetti jedhe akka Yesuus waa gochuu hin dandeenye. Maaltu ta'e? Abdii faana haasa'e meel tokko shiwaan sirreeffadhee dhufa. Abdii faana haasa'e. Abdii jirta miti? Nu baqatee deeme immoo kan jennu. Abdii miutii irraa kaafadhan tokko. Karaarra buufannee kaanee deemuu qabdu turte garuu. Abdii. Abdii osoo dhiistee walumaan turree gaariidha si galee kana bakka hin geenye. Haasaati daqiiqaa lama duwwee. Dhugaadha hojiidhaaf hin baara malee waan biraan miti. Daqiiqaa lama duwwee. Abdii yoo jiraatte bannaate wafaan haasa'i. Daqiiqaa lama si kenneera daqiiqaa lama biran dabarsin. Daqiiqaa lamatti deemu. Eshi Ibnu. Ayyee Abdii akkam nagaa keeti? Akkamatu jirta? Fayyaadhamee. Nagaa isaa galatu. Iddoo ta'e wayinaa dubbiftadhe yaadee ture. Siin dubbisa rakkoo tokko qabu bakka barbaadde siin dubbisa. Eshi maanno milkiyaasii sadii tokko raajii milkiyaasii sadii tokko dhaqee mee baasi. Ayyee qo'eeti. Ati mooneetiin kiristaanaa moo kiristaanaa miti jechaa turte amma? Mooneeti kiristaana natti fakkaattu akka yaadutti. Namni Yesuus ergamaadhaa jedhu kiristaana moo kiristaanaa miti? Amma san si gaafadhe naa dubbisi ati. Rakkoon qabu siin dubbisa waan irra jirru kana bakka hin geenye. Ergamaa utuu hin taane Waaqayyo abbaatu ergate ilma isaati. Ilma Waaqayyootiin. Kanaafuu abbaan isaa ergatu abbaan barbaade ergatu kanaafuu Yesuus ergamaa moo ergamaa miti? Lakki ilma Waaqayyooti malee ergamaa miti inni. Ayyee macaafni ergamaadha ka jedhu kun ni sobee? Ergamaa isatti jettu kan osoo hin taane isa Waaqayyo ilma isaa ergateen ergamaa jedhenne. Ani ergamaa isa kamiin jedhaara ishee? Ati ergamoota warra akka Gabreelii faati jedha artamtiire. Jedhee an akkas jedhee? Okay, isa ilma isaa taanaan abbaan ergateera sirriidha garuu akka Gabreelii faa akka Mikaayilii faati jettee namantu taanaan yaa'u. Maa ergamoonni jara kaan ilmaan Waaqayyoo miti ergamoonni jarri kaan?
ta'uyyuu Waaqayyo Yesuus bichaa miti kan inni ilma koo jedhe ergamoota jara kaaniin illee ilma koo jedheera. Sigalee Yaaqoobiin illee ilma koo jedheera Israa'eliidhaan ilma koo isa hangafaa jedheen. Addaamillee ilma Waaqayyooti. Addaam abbaan keenya inni jalqabaallee jechuudha. Sigalee Solomooniin ilma koo jedhee jira. Inumaayyuu Waaqayyoo namoonni gaarii hojjetan hundinuu ilma kooti jedhe. Ilmaan koo jedhamanii waamamu jedhe. Namoonni gaarii hojjetan hundinuu ilmaan Waaqayyoo jedhamanii waamamu. Akka macaafaatti yoo deemne jechuudha. Sigalee ilma isaa ta'uu waan barbaade isaa ta'uu Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti? Ergamaa Waaqayyo abbaan ergateera. Thank you. Kanaafuu Waaqayyoon abbaan waan ergateef Yesuus ergamaadhaami? Ergamaa isatti jettu ta'uu baatus yaa'u Waaqayyo abbaan inni ergateera. Waan biraat ergee siin jedhaan jirru mikoo nuti waan biraat ergee kanatti ergee siin jedhaan jirru. Ergamaa moo ergamaa miti akka macaafni jedhutti Yesuus? Waaqayyo abbaan ergateeraan siin jechaa jira garuu ergamaa miti. Abbaan barbaade yoo ergatu laalabdi inni rakkoon qabu nu rakkisu. Waaqayyo abbaa miti jedhaan jirru. Sigalee ergamaa moo ergamaa miti akka macaafni jedhutti Yesuus? Maal mee shanna deechisiisaa hartaam shan moo jaana jedhee ibsitti mee? Hin jenne ammallee akka macaafni jedhu. Isati jechi ajee barbaaddu sanaan jedhu ta'e fayyuma yeroo gubuu taa'adhiis bira darbe. Isan barbaaduu miti akka macaafni jedhe kanatti jedhe Yesuus ergamaadha jedhe akka macaafni jedhetti macaafatti ni amanta yoo taate. Hin jedhu. Kanaafuu macaafatti sitti namanne malee mooneetiin macaafatti ni amanti jechuudha. Kan macaafatti namanne sii fi fakkaattota keetti sii galee. Mooneetiin meel tokko mooneetiin Yesuus ergamaadha jettee amanti. Yesuus ergamaadha immoo ka jedhu macaafa keeti. Sii galee kanaafuu isin macaafatti amanta. Ati immoo ergamaa miti jedhaarta. Macaafatti namantu jechuudha. Macaafni Yesuus Waaqayyoon akka ta'e sunitti maa jira kaa? Yesuus kamtu? Yesuus numti sagaleen ture sun sagalichi immoo Waaqayyo ture jedhee dubbataa jira. Eenyutu akkas jedhee kana? Macaafa. Ayyee Yohaannis tokko dhaquu barbaadde sanaaf hiikta dandeessee ishee. Maal sagalichi maayidha beektama tureen isaa Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaadha. Achi deebi'ee. Mata duree warra afaan Oromoo bichaatti kaa'e malee mata duree afaan biraan qabu si jedhee warra afaan Oromootti macaafa tiraansileetii godhan bichaadha kan irra kaa'e. Isa mata duree dhiisitii Yohaannis tokko naa hiikuun barbaaddaati. Maafin siinii kuree sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyo ture sagalichi jedhamtire. Galatoomii amma ganaa hiikta sirriitti. Sagalichi waan hundumaa dura ture jedhe. Jecha kana eenyu jedhe? Yesuustu jedhe moo Yohaannistu jedhe? Yohaannis. Yohaannis jecha kana eessaa fuudhee jedhe? Eenyurraa baratee jedhe? Eenyurraa baratee? Maali afuura moo ofumarraa fuudhee jedhe? Ofumarraa fuudhee jedhe moo Yohaannis nama irraa dhagee wahii nama irraa baratee akkas jedhee qaba? Geggeessaa afuura qulqulluutiin barreeffame macaafni qulqulluu namni ofirraa fuudhee barreessan jiru macaafa qulqulluu. Ishi eenyurraa barate? Sagalichi waa hundumaa dura ture kana eenyurraa dhagee barreesse? Afuura qulqulluu. Afuura qulqulluu takkas jedhe? Yaa. Ayyee ishi. Afuurri qulqulluun bakka itti Yesuus sagalee ture sagalichi immoo waa hundumaa dura ture itti jedhe naaf kennime. Maal isuma inni mamma sitti maa jiru moomaan? Isa kana Yohaannistu jedhe kaa Yohaannis eessarraa fuudhee jedheen siin jedhaadha. Afuura qulqulluu irraa fuudhee siin jechaadha. Afuura qulqulluu bakka afuurri qulqulluun itti jennaan irraa fuudhee naa kennime. Bakka afuurri qulqulluu waan kana itti barsiisee jennaan Yohaannis irraa fuudhee jedhe wayii naa kenne. Macaafni qulqulluun geggeessaa afuura qulqulluutiin barreeffame hundumti isaayyuu. Akka fedhettu haa barreeffamu macaafa qulqulluu ka barreesse Yohaannis faadhaami jecha jaraa barreessan haasawa jaraa barreessan yaada kootiin jedhee ofii isaatii dubbata Roomaa keessatti numaayyuu Phaawulosiin yaada jaraa fuudhanii barreessan si galee ati immoo lakki Yohaannis yaada isaa osoo hin taane afuura qulqulluu irraa fuudhee barsiisee jette mi afuurri qulqulluun eessa dubbannaan eessa barsiifnaan afuura qulqulluu irraa fuudhee barsiise. Afuurri qulqulluun eessatti barsiise jecha kana?
Jecha Yohaannis tokko tokko kana Hafuurri Qulqulluun eessa barsiise? Achuma Yohaannis tokko tokko irratti barsiise. Yohaannis tokko tokko irratti Yohaannistu jechaa jira mikkoo kana. Yohaannis miti maali Yohaannisumti mataan isaa gaggeessaa. Hafuura Qulqulluu. Qulqulluu irraa fuudhee kan jedhu ragaa naa kenna. Yookaan bakka Hafuurri Qulqulluu waan kanatti barsiise naa kenna. Okay, macaafni qulqulluun gaggeessaa Hafuura Qulqulluutiin barreeffame kan jedhu macaafa keessa jira. Gaggeessaa fi jarri jechuun garaagara si galee. Ishi inumaa iyyuu macaafni qulqulluun gaggeessaa Hafuura Qulqulluutiin barreeffame ka jedhe eenyuun ishi. Macaafni qulqulluun yookaan caaffanni qulqullaan gaggeessaa Hafuura Qulqulluutiin barreeffame ka jedhe eenyuun ka jecha kana dubbate eenyuun. Phaawulos Efesoon keessatti. Phaawulos namni takkaa Yesuusin argee hin beekne, namni takkaa Yesuusin dhagahee hin beekne kuni gaggeessaa Hafuura Qulqulluutiin barreeffamuu eessatti arganne? Inni Hafuura Qulqulluutu iyyuutti hime. Eessatti argee Hafuura Qulqulluutiin macaafni caaffanni qulqullaan barreeffamu? Fakkeenyaaf kakuun moofaan isa dura. Si galee? Okay, isa immoo Wangeelli afran kun isa dursuu danda'u. Wangeelli afran kun. Warreen isa dura barreeffaman kuni gaggeessaa Hafuura Qulqulluutiin barreeffamuu eessatti arge? Eenyurraa dhagaye? Caaffanni qulqullaan akka Hafuura Qulqulluutiin barraa'u Yesuustu hime moo? Waaqayyotu hime moo? Eenyutu hime jennaan arganni? Okay, amma wayi tokko si gaafadha. Ammati ibnu. Amma ati gaafa waa'ee Yesuus ergamaadha. Isa jedhummaa Ibroota keessaa fuutee fidde. Ibroota keessatti kan dubbate Yesuusii yookaan immoo jechatti afaan Yesuus irraan jedhamne. Mee akka gootu ummati erganii inni sii fidu Yohaannisiidha, Phaawulosiidha jetta ta'ee mee Yesuus afaan isaatiin ani ergamaadha kan jedhee naa baasi kun macaafa qulqulluu keessaa. Inni amantu erga ta'e Ibroota keessaa fidda. Ibroota keessaa fiddee isa fakkii ergamaa fi hangafa lubootaa jedha sirriidha. Ibroota ammata fidde keessaa. Ishi immoo macaafa qulqulluu hunduma isaan gaggeessaa Hafuura Qulqulluutiin barreeffame jedheen fudhadha. Ati garuu iddoo tokkotti lakkii Yesuustu hin jenne. Asitti immoo lakkiisa kana immoo itti gaafa namni sii fidu. Ani abbaa biraan ergamee dhufe kan jedhu jira macaafa keessa. Yes. Siin fidaan akka ajaa'ibaatti sii fida akka Yesuus Kiristoos ergamaa ta'e. Galee kaayina afaan isaatiin dubbatin sii fida. Kaayina afaan isaatiin dubbatin sii fida. Fidi. Ayyesh. Ayyee viidiyoon sii baasaa qabu. Ayyee dubbisi kana. Mee kana mul'atu eessaan dubbisaa macaafni na birara. Yohaannis 5:30 dubbisi. Yohaannis 5:30 ishee. Eshi. Ani ergamaadha jedhaa asitti. Ayyee dubbisi callisite dubbisi. Macaafni si bira jiraa mee dubbisi. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koorraa akkan dhagayetti nan faradaa. Firdii ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa hin bu'uu hin barbaadu. Yaada sana ergee duukaan bu'a malee. Ofii kootii dhugaa nan baayoon ta'e dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Dhugaa inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beekaa jedha. Ishi.
Yaada eenyu duukan bu'aa jedhe. Yaada waaqayyooti kaa. Isaan ergee duukanan bu'aa jedheemi. Aha. Eje. Thank you. Akka ergame amanaan jiru moo amanaan jiru Yesus? Amanaa jira moo amanaan jiru? Itti mee manis maal sila si haadeera waaqayyo abbaatu ergate jedhee si erga silaan sitti lallabaaramdi. Yaada isana ergee duukan bu'aa jedhe. Kanaafuu Yesus akka ergamaa ta'e amane moo namanni bakka kanatti ofiisaati? Waaqayyo abbaan ergate. Lammaffaa irratti Yohaannis 20:21 yoo dubbiste Yesus ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Itti fufees abbaan akkuma ana erge abbaatu isa erge. Ani immoo isin nan erga jedhee isaanitti dubbate Yesus Kiristoos bartoota isaatti jechuudha. Sirriidha. Abbaan ergateera sirriidha. Akka ergamee dhufee Yesus mata manaa jira sii galee. Sirriidha. Sirriidha. Inni lammaffaan immoo eenyuuf akka ergame Yesustu dubbataa jira. Maatiyus 15:24 irratti eenyuuf akka ergame Yesus lafa kaa'e. Eenyuuf akka ergame. Eenyuuf akka ergame, eenyuuf akka Waaqayyo isa erge Yesus lafa kaa'e. Kunoo asirra dubbise. Inni immoo deebisee Yesus deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedha. Hin ergamne dhagaa artaami akka ergame Yesus tamanaa jira. Yesustu dubbachaa jira akka ergame. Okay. Asitti mooyi Yesus addunyaa guutuutiif ergame akka jettu kan otoo hin taane Luqaas keessatti jechuudhaan ergamaan iyyuu maal jedhaa dhaggeeffadhu. Ergamaan nuti gaafa dhalachuu Yesus Kiristoosiin dhugaa ba'u maal jedhaa har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos gooftaadha. Saba hundumaaf kan ta'u jedhee dubbata. Saba hundumaaf. Abbaan ergamoota barreesse akkasii. Qonnaa 13:23 irratti akkas jedhe hojii ergamoota. Maaloo? Hojii ergamoota boqonnaa 13:23 irratti Waaqayyoo sanyii namicha kanaa keessaa saba Israa'eliif fayyisaa kaaseeraa jedhe. Saba Israa'eliif jedha sanoo. Innis Yesus Kiristoosii jedha. Lakki. Eshi maal jedha reeshi? Kinjiriin kaatee wanni kun macaafaami? Dhaggeeffadhu ati amma Israa'el qofaaf ergamee jechaa jirta miti ree? Yesuusti jedhaa jira mikkoona miti. Addunyaa guutuudhaaf ergame Yesus. Duwwaaf maaliif jedha ree? Bichaaf malee hin ergamne maaf jedha? Saba Israa'elii bichaaf malee hin ergamne maaf jedha Yesuus hin sobaa? Israa'el jechuun akka beektu Israa'el biyya ishee tamma jettu kanatu hin taane. Saba Israa'el saba Israa'elii. Zuuri jalqaba eessa deema beektaa Israa'el jechuun Yaaqoob bira deema. Yes, Yaaqoobi ka jalqaba Israa'el jedhame ilmaan isaati warra hortee isaatiin jedhama Israa'eliin. Yaaqoob jechuun immoo maanno jalqaba Israa'el kan jedhame Yaaqoob gati ta'ee fi Yaaqoob jechuun immoo jalqaba warra Waaqayyoof waaman jechuudha. Lakki Israa'el jechuun biyya bakka hin bu'u Israa'el. Israa'el jechuun warra Waaqayyoof waaman jechuu miti. Warra Waaqayyoo wajji nama Waaqayyoo wajji wallaansoo qabee Waaqayyoo kuffisu jechuudha. Hiikni isaa akka macaafaatti. Akka hubannaa keetiitti kun. Laa macaafata akkas jedha wallaahi. Macaafata akkas jedha. Yaaqoobii Waaqayyootti maramee Waaqayyoo wajji wallaansoo qabee Waaqayyoo kuffise. Kana booda maqaan kee Yaaqoobii miti Israa'eliidhaa jedheen Waaqayyoo. Israa'el jechuun jedhe hiikni isaa Waaqayyotti maramtee Waaqayyotti diduu yookaan Waaqayyoo kuffisuu jechuudha hiikni isaa jedhe dubbate. Mee fidime bakka akka jettu fidime. Ilaa bakka maal jechuu qaba beektaa? Israa'el jechuun Waaqayyoon kuffisuu jechuudha lafa hidhu fidime. Siin baase sirriitti sii baase. Atoo fi abdii fidii malee fudhataa hin jirtu maali rakkoon? Maala fiduu kaa maal sobna ree maali waan qabatamaa asiin ergamaa miti jette ergamaata akkasiiti baantuu miti jette. Dubbii maa olii gatoofta?
olii gad oofaan jiru. Sobuun hin barbaachisu. Maal namootumti keessa maal siniin jedhu gaafa isin sobdan. Sobdee kaasitu sobi malee nuti sobne bara malee. Baay'ee biroo kiyya. Mee fidi kaameestii fidi. Ilaalla. Yoo an viidiyoo bahe malee hin cufata viidiyoo ta'a qoya. Viidiyoo taa'usas. Silki kiyya viisitaa wallah. Amma mooneetii bara waan biraa jiru. Macaafa qabdaami biroo. Ayyee seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 baasime. Silkii qobbiitiin hirkataa jira. Si baasuu re'aan hoyyuu si baasa rakkoon hin jiru. Leenaa lafa. Kompiitara bira dhaqee si banaa yoo dide. 32 meeqatte? 28 baasi. Seera uumamaati? Seera uumamaati. Mishi. Yommus namichi. Ayyee kunoo baaseen jiraan iyyuu. Ayyee akkas jedha boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irratti yommus namichi ka ati waaqayyootti namatti marmitee gadi dhiisuu diddee dhaabbachuu dandeesseetta. Kanaafis si'achi maqaan kee Israa'el haa jedhamu malee Yaaqoob hin jedhamin jedhe. Israa'el jechuun hiika isaa macaafuma lafa kaa'e beeki. Israa'el jechuun Waaqayyo wajjin wal'aansoo kan qabu jechuudha. Si galee Waaqayyo wajjin wal'aansoo qabee Waaqayyoon kan lafatti dhabu jechuudha. Ati sila maal jette garuu Waaqayyo wajjin wal'aansoo qabu jette moo Waaqayyo wal'aansoo qabanii kuffisuu jette? Maal Waaqayyo wajjin wal'aansoo qabee kuffisee mikko? Waaqayyo wajjin wal'aansoo qabee kuffisee. 22 irraa kaasee dubbi. Jechuun dhaggeeffadhu. Israa'el jechuun Yaaqoob na dhaggeeffadhu. Yaaqoobi Waaqayyo wajjin wal'aansoo qabeeti Waaqayyoon kuffise. Kana booda maqaan kan kee Yaaqoobiin jedhamu Israa'el jedhama. Israa'el jechuunis kan Waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabu jechuudha. Si galee akka kee kanatti kan Waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabee kuffisu jechuun Israa'el jedhamee waamama. Waaqayyoon kuffisee Yaaqoobitu Waaqayyo wajjin wal qabee Waaqayyoon kuffisee. Eenyuun kuffise ree? Macaafa kee jedhaa biroo. Mee lafatti Waaqayyo Yaaqoob Yesuusiin kuffise sana naa dubbisi. Ayyee 22 irraa kaasee dubbisime. Lakkoofsa 22 irraa kaasee dubbisi. Dubbisi lakkoofsa 22 irraa kaasee. Ayyee siin dubbisaa qoy. Sirna hordofi. Yaaqoobis halkanuma sana ka'ee dubartoota isaa lamaan xomboree warra fuudhe sana lamaan ijoollee isaa 11 fuudhee malkaa Yaaboqiin ce'e. Yaaqoob ijoollee isaa 11 fuudhee achi ce'e. Isaan kana erga gamaan ga'ee immoo deebi'ee waan qabu hundumaa hin ceesise. Laga sana. Inni lafa turetti deebi'ee achitti kophaa isaa hafe. Namni tokko hamma boruun baqaqutti Yaaqoobiin wallaansoo qabe. Amma lafti bari'utti Yaaqoobiin wallaansoo qabe. Namichis Yaaqoobiin akka hin dandeenye yommuu arge, walga'ii luka isaa jabeessee in qabe. Yaaqoobis amma iyyuu namicha wallaansoo qabuutti otuu jiruu cuuphiin isaa iddoodhaa kaate. Cuuphiin miila isaa iddoodhaa kaate. Namichi Yaaqoobiin boruun baqaqeeraa gadi na dhiisi jedhe. Yaaqoob immoo deebise yoo ana eebbifte malee an gadi sin dhiisu jedheen. Namichi maqaan kee eenyu jedhee isa gaafate. Innis deebisee maqaan koo Yaaqoob jedhe. Yommus namichi ati Waaqayyotti namattis marmitee gadi dhiisuu diddee dhaabbachuu dandeesseetta. Kanaafis si'achi maqaan kee Israa'el haa jedhamu malee Yaaqoob hin jedhamin. Israa'el jechuun Waaqayyo wajjin wallaansoo kan qabu jechuudha. Kan inni amma ganamaatti wallaansoo qabaa ture kun Waaqayyoodha beeki. Waaqayyo wajjin wallaansoo qabu jechuudha. Ibnuun
Waaqayyoo miti dhis. Abdii moo Ameerikii kaasaadha? Deebinu. Ameerikii fixnee kana qoy. Tokko waaqayyoo miti lammaffaa immoo wanta ati natti dubbatte masila ergama si amaneen jira miti. Qoy ka Ameerikii fixnee kana. Qoy si amaneen jira miti. Ayyee abdii wajjin isii kana gaggeessine sitti deebina. Maaliif eessatti kufere achitti innumti inni Yaaqoob wajjin wallaansoo qabeeyyuu tokko waaqayyoo miti. Innumti namaa sun iyyuu immoo yoom Yaaqoob kuffise maa sobda? Nama. Ayyee itti deebina qoy abdii. Abdii wajjin itti dhufne kana fixnee kana. Eshi. Walumaa gala wanni nuti bakka kana dhufnee fi gabaabinumaanii Israa'el jechuun akkati amma hiikte sanaa miti. Israa'el jechuun waaqayyo wajjin wallaansoo kan qabu jechuudha sii galee. Waaqayyo wajjin kan wallaansoo qabu jechuudha. Jechichi sirriidha. Jechichi sirriidha garuu asitti wanti tammadu gortee kaate inni Yaaqoobii wallaansootti hin qabe suni waaqayyoo miti. Asuma kutaa gara gadi isaatti nu ibsaa jira kunoola. Aishi waaqayyo miti taanaani maaliif maqaa Israa'el jedhutti moggaasare? Maqaa Israa'el jedhutti moggaase Israa'el jechuun waaqayyo wajjin wallaansoo kan qabu jechuudha jedha. Asuma irratti wayi tokko si ibsa. Dhaggeeffadhu. Ati jedha ilaala dhaggeeffadhu. Namattis jedha waaqayyottis marmitee argitee ati waaqayyottis namattis marmitee gadhiisuu diddee dhaabachuu dandeesseetta. Argitee gajalaatti immoo maal jedhee 30 irratti yommus Yaaqoobedha. Ani waaqayyoon fuulleetti nan argee jedha. Maaliif sitti waaqayyoon wallaansoo qabe maaf hin jenne? Maal waaqayyoon fillafiitii kootti argee jechuu isaati akkasitti wallaalle jedhe. Akkasitti wallaalle. Fuula waaqayyo. Akkam jechuudha ree? Akka jechuu miti. Inni itti ilaa dhaggeeffadhu. Ani waaqayyoon fuulleettiin arge jechuun ikkoo ani waaqayyoon fuulleettiin arge jechuun fuulaan fuulatti akkana waliif baanee wal agarsiisa. Feestii bara afaan Oromooti wanni kun. Dhaggeeffadhu. Mee kottu eshi dhaggeeffadhu. Namattis waaqayyottoo marme maaliifiyyuu asitti ati waaqayyottis marmitee gadhiisuu didde maaliif namatti fayyadame? Akkasuma namaanis wallaansoo qabeen namas kuffisa kaayowwananni. Asitti garuu waaqayyoo qabe. Wayyoo haala. Ibnu maaliif haadha manaa namaa footoo seerra keewwattee teessa garuu ati haadha manaa namaati abbaa manaan qabatte ni moonessin. Oy kamooni maal taate isaati maal abbashtaa Ameeksi? Ameeksi si buusu? Ameeksi? Gadiin si buusa yee carraa eeggachuu diddeerta. Jidduudhaan ati mucattiirraallee bu'uu diddeerta. Mucattiillee dhiisuu didde. Moonetti macaafatti amantii ati macaafatti hin amantu ati Ameeksi. Ameeksummaan kunoo haasa'u mee abdiirraa wanni gooneyyuu. Ayyee Ameeksi bakka sila dhaabdeerraa kaastetti fuftaa? Naa beemanii. Yesus ergamaadhaa jettee dhaabde. Yesus ergamaadha kan jedhu kutaa kana keessatti ergama akkuma sila abdiin jedhe ergamoota keessatti ramadamu duun taane ilma waaqayyoo isa biyya lafaatiif ergame sagalecha raawwachuuf isa waaqayyo abbaa dubbate raawwachuuf dhufeedha malee tarree warra ergamootaa keessa warra haasoftu miti. Rakkoon qabu isa siin jedhaan jiru namni gaarii hojjetu hundinuu ilmaan waaqayyo jedhama. Namni nageenya buusu hundinuu ilmaan waaqayyo jedhamee waamama akka macaafaatti. Ergamoonni warri kaan illee ilmaan waaqayyo jedhamanii waamamu. Fakkeenyaaf akka Yaaqoobii ammaa kan sigalee akka Solomoon Addaamillee ilmaan waaqayyo jedhamanii waamamu. Ilmaan waaqayyo jechuun nama waaqayyo fo'atee nama waaqayyo jaallatee nama waaqayyo itti gammadu jechuudha. Ilmaan waaqayyo jechuun waan biraa miti. Malee ka waaqayyo dubartii irraa dhalche wayii miti yookaan haadha manaa wayii irraa dhalche wayii miti. Kana sirrii qabadhu. Ani ilmummaa si mormaa hin jiru. Waa'ee ilmummaatii wajjin haasa'aa hin jiru. Amma wanni nuti irraa haasa'aa jiru. Yesus ergamaa ta'u waan fedhayyuu haa ta'u ilma isaa ta'u waan barbaades haa ta'u Yesus ergamaa moo ergamaa miti? Ameeksi. Callise. Booda immoo deebi'eeti inni ta'a.
In dhaga'ama Yesuus ergamaa moo ergamaa mitiin siin jedhe. Ameeksi. Ayyee booda maayikii banattee naa seensi galee abdiidhuma wajjin itti fufna. Maayikii banattee rabbashin. Yoon is rabbasha gadi hin buusanatti mee binu. Ayyee shuustas. Abdi. Abdi ni jirtaa? Abdi illeen kute. Ayyee. Kiristaanni biraa jara kana yoo jiraatan ilaalee nu gashaasti. Kiristaanonni kottaa gala inshaallah. Namoonni islaamummaa irraa gaaffii qabdan faan gala. Laa nuun gaafattanuu nuti isin gaafataa warri jettanuu gala. Lakkoofsa tokko tokko barreeffadha inshaallah. Ayyee. Ameeksi yoo si mijjate dubbachuu dandeessa. Kootu Daani'eel keessa jetta waaqaa ta'e keessa jetta lafatti hin jedhini. Kota si jedhe kun Daani'eel fidee jira. Ayyee. Daani'eel jirtaa? Jirra akkam isin nagaan isiniif haa ta'u. Siifis haa ta'u. Siifillee nagaan haa ta'u akkamiiti? Jira dhugaa nagaa kooti. Foonitti hafuuratti fayyaadha. Sagalatti. Amantii nagaa sii kennee nageenya rabbi Lafee nama fayyaa miti qoy fooniif hafuura bichaa la fayyaadhe lafee caccabtuudha. Foonii hafuuratti. Fooniif hafuura bichaa lafee. Lafeen hin jirtu. Achuma keessa jiraannis. Lafeen sila jalqabnu lafee ta'uu qaba. Fooniif hafuura. Lafeen foon keessa jira. Hafuura keessa jiru. Kecil marfame. Ayyee itti fufi. Haa taatu gaa. Ayyee. Daani'eel. Ayyee. Wayirra haasaa wayii qabnee jirra. Okay. Mooneetii kanaatu Yesuus ergamaadha. Ofii isaatiin waa takka illee gochuu danda'u jette. Tole. Jennaan ati kiristiyaanaa miti akkas taanaanii jedhaniin warri kiristiyaanaa ijoolleen ol galanii. Tole. Lakki an kiristiyaanaa macaafallee 66tti namanaa jetteen. Maal jette isheenii Yesuus ergamaa dhatte? Yesuus ergamaadhaa jette. Akkasuma ofii isaatii waa takka gochuu hin danda'u jette. Tole. Akkas taanaan bakka ati kiristiyaanaa miti jennaan lakki isintu kiristiyaanaa miti an kiristiyaanaa macaafatti namanaa jette. Akkasiin wal qabaa turan. Ati illee kiristiyaana jetta moo kiristiyaanaa miti jettaa mooneetidha. Moonee ishee makanaa isheen. Jima kana nama jabduu wayiiti. Waa kana ishee mataan. Haa ta'u gaa. Haa ta'u gaa. Ana kakkootee Yesuus gaaficha maal jettanii? Yesuus ergamaadhaa jette takkaffaa irratti. Lammaffaa irratti Yesuus ofii isaatii waa takka gochuu hin danda'u jette. Sadaffaa Yesuus waaqa qabaa jette. Ani immoo aniyyuu gaaffii macaafarraatiin isin gaafachuu kan dhufe. Gaaffii macaafa nuti si gaafata malee ati maal nu gaafatta ree? Macaafa nuti itti amana seete moo? Maal jechuudha maali? Wanta gaaffii nuti hin gaafadhu moo maali? Mooneetii kana nuyi. As deebiftee quraana fiddannee inaatti macaafa hin deebiftee? Nan gaafadha moo na gaafatti ree mooneen ishee? Abeeksi kun paastara mi abeeksi? Isiniin booddeen gaafadha. Isheen nan deebisaaf. Yookaan mooneetii na gaafatu. Tole. Maal jette? Isheen maal jette yaada ishee ibsattu qaamee. Kaisii kana naa deebisee kai. Isinni sobde moo dhugaa dubbatte amma? Anamoo Simiti ameeksi.
Daani'eliin gaafachaa. Daani'eli amma mooneen kun dhugaa dubbatte moo ni sobde? Isa ergamaadhaa waa tokko gochuu hin danda'u jettee moo? Ani maalan beekare yaada ishee beeka ka. Lakki wanni kun dhugaadha moo dhugaadhuma macaafa keessa jira moo lakki sobdeetuma irra keessa Yesuus irra waan kana kam jennee fudhanna? Tarii akka waldaatti yoo ta'e isheen ortodoksii moo maal bakka buuti isheen? Pheenxeedha macaafa 66 namni amanu pheenxeedha mee? Bakka ani dhaamsuma karaan dugdaan daaqoo siifa ta'uun jedhaani kanuma ergaan qabu. Aboo jechisii kun wanni isin dubbattu kun sooma moo dhugaadhaan siin jedhe? Waa dugdaan daaqoo jira. Yesuus Kiristoos wanta hundumaa gochuu ni danda'a. Waaqas illee pheenxee bukkeetti akkasii. Hin sobdeedee mucaan? Mooneen kun ni sobdee? Soba isaa gurraacha malee. Ekkoo macaafa obeeffatteetiin keessi naasaa ture. Soba gurraacha, soba adii miti. Soba gurraacha. Soba isa dukkana fakkaatu jechuudha. Laa, soba gurraacha jechuun soba adii jechuun garagara. Tokko qallaalii fi baay'ee cimaan isaaf qallaalii. Shakkii qaba jechuun bar shakkii qaba jechuudha tam. Shakkii qabdaatu iyyuu. Dhibbatti soba hin jennee datamma. Osoo soba adii jetteeni dhibbatti soba. Gurraacha jechuun shakkii qabdaati. Hamaadha. Hammina isa keessa soba kana gara waan jiru jechuudha. Gurraacha. Ayyee moneet gaafa moneetiin itti dhiisi himnu butti boqadhume. Itti himtu akka inni ergamaa ta'e. Ayyee moneeti jirtaa? Dalagaa kutte. Dalagaa kutte fakkaata. Ayyee waanuma sii wabeeffatteen sii fida ayyee. Yesuus ergamaadha ka jedhu macaafarraa Ibroota boqonnaa 3:1 wabeeffatte. Ayyee macaafnis ni sobe moo isiidhaa wajjin sobe moo akkamiin nu ibsi? Ani ergamaadha kan jedhu. Eeyyan Yesuus ergamaadha jedha macaafni achitti. Maalirraa akkasidha macaafa qulqulluu? Ibroota boqonnaa 3:1. Viidiyoo waayishii rakkisuudha lakin dubbifadha. Hin qabdu? Dogoggoree hojii fidanii irraa. Eeyyee qo'isiin baata ayyee. Ibroota boqonnaa 3:1. Ayyee siif isimee. Sadii baafadheera lakkoofsa meeqa? Akkasuma akkarraa dubbisi. Inni fuu. Sadii meeqarraan sanatti argamaa jiru garuu. Sadii meeqa? Kan keetu irraa dubbisi. Boqonnaa 3 lakkoofsa takka mataa irraa dubbisi. Tokko siin jedhan. Okay. Kanaafis yaa obboloota hanqatee jira. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqa irraa keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaa fi hangafa luboota isaa amantii keenyaan beeksifnu yaadadhaa jedha. Thank you. Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa jedhame? Akkas jedha. Yesuus ergamaa jechuudhaa fi caaffata kana wabeeffatte. Sirrii moo sirrii miti caaffanni kun? Hangafa lubootaa isa jedhu akkam goona? Rakkoon qabu inni. Hin fudhanna isas. Meeyaa dhufu mee ergamee mayyuu akkasumatti fudhanna. Eeyyee. Ergamaa fi hangafa lubootaatiin inni? Eeyyee. Thank you. Kanaafuu mooneen sirrii jirti jechuudha ergamaa jettee gaafa amanu. Ayyee Yesuus ofii isaatii waan akka gochuu hin danda'u jettee ammaasis. Kanallee macaafuma wabeeffatte. Kun sirrii moo sirrii miti kanallee? Akkam? Yesuus ofii isaatii waan akka gochuu hin danda'u ka jettu macaafa wabeeffatte Yesuus waa gochuu hin danda'u jette. Ishee moo? Eeyyeen. Eessarraa akkasidha akkas?
Yohaannis 5:30 baafadhama ammoo. Inni maa ani abbaan tokkodha. Hojii abbaan kootti hin ergeen abbaa dhageenya malee si hin dhageenyoon naan garaagara miti. Hojii sana hin ergeen hojjedhaa jedhe. Lakki ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha achitti. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akka hin dhagayetti nan farada. Firdin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'u hin barbaadu. Yaada isaa na ergee duukan bu'a malee jedha. Daanii banadhu. Ifa waan hin Yesuus humna isaatiin waa gochuu hin danda'u mire akka macaafni jedhutti. waa gochuu hin danda'u jedhee waan hundumaa gochuu danda'a. Waa gochuu hin danda'u malee waan hundumaa gochuu danda'a. Ani humna kootiin. Dhaadhachuuti miti bar kana amma lallabatti hin jirtu hundumaa miti. Kan macaafni jedhe kana maal godhaa taati? Ani humna kootiin homaa jedheem homaa. Homaa jechuun beektaami waan takka illee humna kootiin gochuu hin danda'u jedhaara. Koo ammas kanas koo hin calaqnee dubbifnaa. Inni waan jechuu barbaade qaba waan ta'eef. Dubbisi ayyee. Lakkoofsa 30. Lakkoofsa 30. Boqonnaa 5 lakkoofsa 30. Okay. Dalagaa dhiiftee wangeelaaf dhufteedhaan jirti. Rakkatee barreeffamni wangeela kana wajjin dhimma banaa jedhan asillee dhimma banan achillee dhimma banan tokkuma bara. Fakkeenya ilaa akkasidha lakkoofsa 24 irraa kaasee dubbisa lakkoofsuma ja'adha. Dhuguma isinitti himaa dubbii koo dhaga'ee isaan ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Waay. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin naqu. Dhuguma isinitti himaa yerichi warri du'an sagalee ilma waaqayyoo itti dhaga'an dhufuuf jira. Ammumayyuu dhufeera. Warri isa dhaga'anis hin jiraatu. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef Inni ka jedhamaa jiru kun eenyu? Pronouns kun eenyu? Inni ka jedhamaa jiru. Abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneera. Inni jedhamaa jiru kun eenyu? Inni ilma namaa inni jedhamaa jiru kun. Yesuusumaan jedhamaa jira. Lakkoofsa 28. Waa'ee kanaan dinqifatinaa warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroon itti dhaga'an hin dhufa. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf hin ka'u jedhe. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada sana ergee duukaan bu'a malee biyyi kootiif dhugaa nan ba'a yoon ta'e dhugaan koo hin fudhatamu. Garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Dhugaan inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beekaa jedhe. Beekaa jedhe seenku godhata. Mee Yesuus Kiristoos jalqaba 25 irratti bakkuma irraa kaastee dubbistee irraa maal jedhee dhuguma isinitti himaa jedheetiyyi dubbii koo dhagahee 24 irraa laal dubbii koo dhagahee isa ana ergetti kan amanu jedhe. Ati dubbii Yesuus ni dhageessaami? Isa ana ergetti kan amanu jedhe. Inni Yesuus hin erge eenyunni? Waaqayyo mala. Waaqayyo Yesuus hin erge sanatti ni amantaa?
Sumatti nama naara. Lama miti. Sumatti waanuma tokko qabnas. Dubbii Yesuus Kiristoos ni dhageessaa jechuudha. Dubbii Yesuus Kiristoos immoo kunoo lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu. Kanan dhageessaan fudhattaa? Alaa amma Dubbii isaati. Daani. Amane jireenya Daani. fayyee Beyond cufadhaati. Beyond bilbila gasi boos. paundi nanaasaa inni wanteetta dubbatu. Lakkoofsa gara 41 irratti akka jedhu achitti lakkoofsa 31 Kanuma haadhumatu kaa'ati. walii galii dabarra. Lakkoofsa 31 fi No, Daaneel Laabi kaseera gaafiin barleessin kaa. tole itti fufu. Kadhiidhamii shanii kana haadhumatu kunam. Ayyee. Amma jalqabuma bakka ati kaastee irraa gaafa ka'u maal jedhaa bakkuma ati achirraa kaaseen dubbisaati jettee achirraa kaastee jettee dubbiste. Dhugumaan isinitti himaa dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amalu jireenya bara baraa qabaa jedha. Dubbii Yesuus dhaga'uu qabda jireenya bara baraa argachuudhaaf. Isa Yesuus hin ergetti immoo amanuu qabda jireenya bara baraa argachuudhaaf. Inni Yesuus hin erge eenyu jennaan Waaqayyoo naan jette. Dubbii Yesuusoo ni dhageessaa siin jennaan eeyyenan dhagaa jette. Dubbii Yesuus keessaa inni takka Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Ayyee dubbii Yesuus kana dhageesseetti ni amantaa? An gaaffii as keessaati gaaffii kottan deddeebi'a gaanni kun haa ta'u yoo Isii kana naa himi kaa. Dubbii Yesuus kana ni fudhatta moo hin fudhattu? fakkeenyaaf amma akkaataa isin dubbattan kanatti ani Sii deebisaa qoy mee. sababiin isaa maaliif hin fudhadhu? Sii deebisaa qoy. Daani. Gadi buutaati. Gadi buuta seeraan qabdu laa. Seeraan qabdu gadi buuta. Sooraan eeggatiin gadi bu'a namni seeraan eeggan. Sisin dubbisne inni haa fixatu dura. Koo obsaan qabaniin baay'een jira. Jettan laakki obsaa miti asiin nama taasise. Laa, miti ati obsa baay'ee qabda. Obsa bareedaa isaa qabdaati. Nama gaariidha dubbatu. Ayyee an fakkeenyaaf lakkoofsa 41 irratti hin deebina waa'ee waaqummaa Yesuusii waa'ee ofii isaatiin haasaa ture Yesuus gaaffii ganaa baay'ee ganaan sin gaggaafadha naa deebiftu yoo Yesuus waaqamii ta'e wanta inni haasa'e wanta ofii isaatii waa'ee waaqummaa isaatii haasa'e irraa sinan gaggaafadha kan akkamitti akka sin haayitan immoo sin beekaa gaaffiitti na dabarsitu amma garuu tiksii kana sinittan himaa Musee waa'ee koo lallabeeraa jedhe fakkeenyaaf lakkoofsa 44 gubbaatti. No. Ka amma Hin baqatinaa sin. Lafa waaqummaa isaan baqatinaa. Daani'el no. Daani'el baqachuu miti bar. Kaafteemi. Dubbiin kaate dhumattu malee tabiraatti akkamitti tartaati? Kunoo ibsee jira kaa. Lakkoofsi 42 fi lafiitii keenya jira sii galee amma meeqarra 30 jirra. Kana waliin hiikaa deemnee lakkoofsa 40 dhannee geenya sii galaa suutumaan deemna 24 irraa kan kaasteemi 24 irraa kan illeen. Hiikaa deemnee lakkoofsa 40 takka dhanna rakkoon qabu inni hojiin jirra waan ta'eef. Ajjeesanii kaanitti achi dabran watakka. Maal jettanish dhaquun isin malee dhanna. Hin dhanna sirrii dhanna. Hayyee. Kanaafuu ati dubbii Yesuus ni dhageessa moo hin dhageessu siin jedhe. Baay'een dhagaa dhuga. Isa Yesuus hin ergetti ni amanta moo namantu? Isumatti amanee jira. Isatti kan amanuus immoo anaaf warra na fakkaatan amanaa jira natti fakkaata. Kana akkamitti akka namoonni warra kaan isin immoo akkamitti akkatti isin amantan hin beeku. Isa Yesuusitti amantan ta'ee garuu akka amantan ta'ee hin beeku. Yoo isa Yesuusitti ergetti amantu ta'e mallattoon isinirra jiru sana miti. Akkuma macaafni kun jedhutti amanna nuti sii galee yoo akka keenyarraa kan nu gaafatte taate guddumaani. Waa'ee Yesuusiin kan barachaa jiru kan dubbisaa jiru macaafni kun kan kooti. Waa'ee Abiraam kan nutti himu waa'ee Yesuus kan natti himu kan koodha. Garuu isin waa'ee Yesuus irraa haasa'an jirtanii quraanni waa'ee Yesuus kaasee yeroo baay'ee hin haasa'u waan ta'eef. Rakkoon qabu isatti deebina walumaan lallafa quraanatti hin Ayyee. Amma macaafni kee bakka tamma kaasetti dubbii Yesuus dhagahuu Waaqayyotti amanuun jireenya bara baraa akka namaa kennu kan inni dubbachaa jiru. Inni Yesuus hin ergeessu Waaqayyoodhaa mire. Waaqayyo isa guddicha isa guddaa isa ittisaa daangaa hin qabne.
Hayyeeshi waaqayyo isa guddaa sanatti ni amanta waaqayyo guddaadha silumaa bocuun qabu waaqayyo. Galannoon isaaf haa ta'u. Baay'een itti amana dhugaa. Waaqayyotti ni amantaa dubbii Yesuus Kiristoos ni fudhattaa jechuudha. Dubbii Yesuus Kiristoos ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'uudha dubbiinsaa. Dubbii Yesuus kan inni humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu kana ni fudhattaati. Yoo kana fudhatte jireenya bara baraa argatte. Dubbii Yesuus kana fudhattee isa ergetti yoo amante jireenya bara baraa argatte. Yookaan immoo jireenyi bara baraan jiru. Eeyyee barsiifni Yesuus Kiristoos dubbii Yesuus Kiristoos akkas jechuun isaa sirriidha. Wanta jedheefis qaba. Ani waaqadha anatti amanaa anaan malee karaan hin jiru anaan malee jireenyi hin jiru jechuun isaa sirriidha. Karaa jannataa balbala jannataa ta'uun isaa sirriidha. Waaqa ta'uun isaa sirriidha. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u inni jedhe kunoo. Inni sirrii miti. Inni immoo sirriidha. Gara lakkoofsa 20 kaa'ame yoo dubbise fakkeenyaaf lakkoofsa 19 bicharraa Yesuus itti fufee dhuguma isinitti himaa ilmi ofuma isaatiin homaa gochuu hin danda'uudha lakkoofsa 19 irrattis isa abbaan isaa hojjetu. Ilaalee hojjeta malee. Eeyyee isuma abbaan hojjetu. Wanta akka gochuu hin danda'u Yesuus. Sigalee ofiisaatii wanta akka gochuu hin danda'u. Isa abbaan itti agarsiise. Atuu isa waaqayyo si agarsiise ilaaltee hojjeta malee ofii keetii wanta akka gochuu hin dandeessu. Waan waaqayyo si barsiise gootaatu. Yesuus illee akkasuma. Waan abbaan isa barsiise waan abbaan itti agarsiise hojjeta malee ofii isaatii waan akka ofirraa ka'ee indipendent ta'ee waan akka hojjechuu hin danda'u. Maaliif dhagaa jecha kana maaliif jedhee Yesuus? Jecha kana maaliif jedhee waan kanaaf hin jedhee dubbatee Yesuus. Eeyyee gajjallaa isaa tureera. Fakkeenyaaf lakkoofsa 15 irratti yoo argine namichi yommus dhaqee kan isa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yihuudootaatti hime. Isaa Yihuudoonni immoo ajjeesuu barbaadu. Waan inni wangeela lallabuuf. Ati siin dhaga'uun barbaadnu gonkumaa siin dhaga'uun barbaadnu ittiin jedhanii ajjeesuudhaaf jedhanii Yesuus nama fooniiti yeroo san foon uffatee sagaleen sun foon uffatee jira. Kanaafuu jara Yihuudootaa sodaatee akkas jedhe malee Yesuus Kiristoos dhugaan dubbanne hin sobe. Takkaa sodaatee hin beeku. Jechaa jirta kaa kunoo jara Yihuudootaa isa ajjeesuu barbaadaa jiru jara sodaatee akkas jedhe malee lakki Yesuus waa gochuu ni danda'a jechaa jirtaate amma. Yesuus sobaa godhaa jirta takkaffaa irratti lammaffaa irratti Yesuusin sobaa godhaa jirta akka amma jedhaa jirtu kanatti. Lakki akkasumatti asichi keessa karaarraa achitti gortan malee Yesuus akkam jechuu barbaadde mee isinitti? Karaarraa achi gortan jedhama. Macaafumarra ilaa ammas lakkoofsa 17 irrattis Yesuus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira anis immoo nan hojjedha jedhe. Akka abbaan isa agarsiise akka abbaa irraa arge sanatti hojjetan inni ofii isaatiin hojjetu. Akka abbaan irraa arge sanatti akka abbaan isa barsiisetti ni hojjeta Yesuus. Garuu ofii isaatii immoo ofirratti hundaa'ee ofirratti dhaabbatee hojjechuu hin danda'u. Abbaan kun hojjetaanis hojjechuutan jiraadhe lakkoofsa 18 irratti immoo kana dhageenyaa Yihuudoonni Yesuus seera sanbataa kan cabse duwwaa utuu hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofii isaa Waaqayyotti of qixxeesseeraa jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadan. Elaagaa inni hojii fayyinaa hojjeta hojii abbaan isaa hojjechaa jiru innis hojjechaa jira abbaanis hojjechaa jira Yesuusiin Waaqayyoon abbaa kooti jedhee jedhaniiti falma gurguddaa kaasani. Akka maaliif Yesuus abbaa kootittiin jedha Yesuus Waaqayyo isa erge sanaan maaliif jedhamee abbaa? Amma mucaan namaa nama mucaan keessan nama ilmi Waaqayyoo kun namadha moo Waaqadha? Ayyee thank you galatoom. Amma gaa Yesuus jara Yihuudootaa kana sodaatee akkas jedheere. Sodaan qabu. Akka sodaatee sin beeku garuu waan jedheef qaba waan haasayeef qaba. Akkas jedhee maaliif akkas jedhe Yesuus? Isa kana ta'uun sin gaafadhe aan ofii godhise. Innis mannaa galuu hidhe. Yesuusin sobe moo dhugaa dubbate yeeshi? Dhugaa dubbate. Dhugaa wal duukaa lamaan shi wal bukkeetti dubbate. Dhugaa wal bukkeetti dubbate hayyee. Yesuus Kiristoos dhugaa dubbate taanaan ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Yes homaa gochuu hin danda'u qaba. Ofii isaatii lafaa kaasee waan hojjetu tokkoyyuu hin qabu. Waan abbaan yookiis immoo inni abbaan. Humna kootiin jedhe si galee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Yes Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa gochuu hin danda'u mi?
waan abbaan jechuun waan waaqayyo hojjechiisuu barbaade yaada waaqayyo hojjetama. Waan inni dubbii takkatti deebisi. Daani'el dubbii takkatti deebisi. Waan lafaa kalaqee waan dhuunfaa isaatii waan addaa waan ofii isaatii hojjetu hin qabu. Humna isaatii waan hojjechuu barbaade garuu waan takkallee hojjechuu hin danda'u midhaan ilaala dhaggeeffatu. Waan abbaan isa hojjechiisu hojjeta eeyyee. Waan abbaan isa hojjechiisu waan yaada abbaa waan karoora abbaa. Isa hin hojjeta inni beekamaadha. Inni beekamaadha. Akkuma macaafni jedhu kanatti dubbadha. Kanarraa addammoo qajeelfama waaqayyoof laachuu hin danda'u jechuun waan yaada addaa yookiis immoo isaa abboometti dhaggeeffadhu. Akka abbaan isaa abboometti fakkeenyaa fi waan waaqayyo nu barsiisutu ni hojjeta. Ilmi namaa hundinuu waan waaqayyo isa barsiisee hojjeta. Waan takka waan shakkii qabu miti. Waan waaqayyo si dandeessisee hojjetaatis. Anillee waan waaqayyo na dandeessisee hojjeta. Yesuusillee waan waaqayyo isa dandeessisee hojjeta. Garuu humna keenyaan ofirratti hundoofnee gargaarsa waaqayyootiin alatti anillee waa gochuu hin danda'u, atillee waa gochuu hin dandeessu, Yesuusillee waa gochuu hin danda'u. Eeyyee yaada abbaa raawwata. Karoora dhuunfaa isaatiin qabu dhugaama jedhee dhugaasaa dubbate Yesuusi. Darbee immoo waaqa akka ta'e illee ofii isaatiin. Sanaan humna isaatiin homaa takka illee gochuu hin danda'u jechuudha. Akkuma namni kamuu humna isaatiin waa takka gochuu hin dandeenye. Erga humna ta'e gooftummaan hundinuu waaqa irrattis lafa irrattis naaf kennameeraa jedha. Kunillee guyyaa dhumaatti. Bakka faarratti kuni gooftummaadha. Takka jedhi qabu. Lammaffaa irratti hin kennameefi. Nama kenneeftu jira. Nama kenneeftu jira. Haa ta'u. Akka sii galuufani. Inni amma fidatte kuni. Tokkoffaa irratti wanni kennameef kuni waaqummaa osoo hin taane gooftummaadha. Takka jedhi qabatu. Lammaffaa irratti wanni kun hin kennameefi. Waaqayyo kenneef. Waaqayyo abbaa barbaadeef kenna. Waan barbaade namaa kenna Waaqayyo. Sanuu immoo 27 irratti dubbistee yoo taate bakkuma ammaa inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf jedha. Qaamni kenneef kun abbaadha. Waaqayyo guddaa tamma jette kana. Isatu gooftummaa kenneef akka inni firdii faraduuf. Gooftummaa kana Yesuus hin qabu aslan. Maal ta'e malee hin kennameef guyyaa keessa wayii gooftummaa wayii shuumamee muudame. Hin muudame guyyaa keessa si galee muuda. Afaan Amaariffaatiin yoo dubbiste silxaan jedha. Aangoo kennameef aanguma akka abiyyee kana akka biyya bushuu kana kana kennameef. Aangoon sun immoo kan irraa fuudhamuudha. Qorontoos boqonnaa 15:24 irratti Yesuus gooftummaa hundumaa deebisee galchaa jedha abbaatti. Waan guyyaa keessaatti isilumaan kennamee fi deebisee immoo galcha jechuudha. Galee gooftummaan ati dubbattu kana. Sanuu waaqummaa miti. Kanaafuu wanni nuti irra jirru amma humna isaatiin waa gochuu hin danda'u. Humna isaa kennameen immoo waa gochuu danda'a. Humna sii kennameen atu waa gochuu dandeessa. Humna isaa kennameen Yesuus waa gochuu danda'a garuu humna isaatiin waa gochuu danda'a. Humna isaa kennameen waa kaasee jira. Namoota harka muraasa harka 10 keessaa Yesuus harka 10 keessaa harka 2 namoota harka 2 ta'an. Daani'el xiqqoo asitti yaadii dajanee kanatu ergataa dhaqee ol seenee mee dubbatu. Tantee wanti fixxee baratti. Erga maadatti kenniti ati galchiteera sadhiis. Dhiisu fuudhaa mokoraan oolu. Humna isaatiinis waa gochuu danda'u jettee taati. Danda'u jedha. Kanaafuu mooneetti sirrii jirti. Mooneetti sirrii jirti ammaaf. Kan qabuun kun namoota muraasaa fi harka 10 keessaa harka 2 fi hundumaa danda'a waaqadhas. Namoota kaaniif immoo. Faarsantiin kaayyaa. Waan takkiitiin si gaafadhame. Yesuus waa gochuu ni danda'a. Humna isaatiin waa gochuu ni danda'a kan jedhu qabxee takkanaa kenniishi. Yesuus akka waan takka illee humna isaatiin gochuu hin dandeenye ragaa sii kenne. Yesuus humna isaatiin wama takkitti galee mixii wayiillee haa ta'u waan barbaadeyyuu haa ta'u humna isaatiin wama takkitti gochuu ni danda'a kan jedhu macaa faraanaa kennime. Haa ta'u isa nannaa iddoo tokko baay'ee iddoo baay'ee siin kenna garuu immoo jechuudha. Takka naa kennan takkittiin sirraa barbaada takka naa kenni hin danda'a jetteemi Yesuus hin danda'a kan jedhu ragaa takkittiin naa kenni. Haa ta'u garuu isa kana finnee dhaqna akka maalee. Isuma kanarra jirraa meeku isumarra jirraa hin danda'a jechaa jirtaa meeku. Lakkoofsa 46 irratti ragaa takkittiin naa kennime. Isuma ammaa 3:46 irratti utuu isa Museen caafetti amantan ta'ee anattis